ammaan booda osoo nan ayyamsiisin namni tokko yoo ergatee osoo nan ayyamsiisin nama biraa hin seensin. Okay, yeroo anaaf si wajjin taanu akkas. Yaa. Na ayyamsiisuu qabda dura. Ati yoom na ayyamsiistee mucaa san yeroo gashi? Qoy amma na ayyamsiisime fakkeenyaaf tireeniingii godhe. Maakii bashaatuun ergitee gashuu? Maali bashaatu malee kan biraa hin beektu. Ishi caaltu. Maali ati caaltuuf bashaatu keessa? Caaltu bashaatu asaanti kan biraa. Ishi nagalchee jechaadha. Laa harki. Firii Oromiyaan nagalchee jechaadha. Firii gastii mitintinii dhagali. Kan keetiin baniiti ani siifan erga requesti gali firii ko. Maakii ni naaf eegalte. No sirreessaan jiran. Dhageeffadhu. Hundaafuu moo? No ta'uun qabu Oromoo koo. Kuni sirrii miti adeemsa sirrii miti kun. Ay ani yoo mana hundaa jedhe. Ani siif jedhee bara. Sirrii miti kun safuudha. Ishi firii ko. Siif jechuun safuudha siifan jedhee bara. Anaafi miti osoo naan taa'u bari. Raacheenan eheet. Ani sheemina qaba bara kanaaf dubartoota. Anillee bar sheemina qaba. Achi jalatti shulluq jettee seente. Isiinis jala shulluq jettee seente. Ani immoo akkuma taa'ee silaalee jechuudha. Maal jechuudha kun? Ay dubartoonni intini naan jedhu yeroo baay'ee amma intiniidhanii gasti irratti fa'aan gaaloonna. Akkas bakka intini. Dubaati walumaan shulluq jetta. Ay ani siriisin ta'ana garuu sheemina qaba. Jayinii. እውነቷን ነው አለች። እውነቷን ነው አለች። ሰላም እውነቷን ነው የቻረው ምን ቆፍጣን ጀ namni si dubbise raachoonnaan ooyi akkam nagaa fayyaadha je. Maal inni immoo qabsoo ta'a ka na sodaatu immoo dhiisu. Qabsoo maa taati maa namni si sodaata namni si kabajuu qaba. Ati bar maakii qabsoon kun waan si qabduuf gidduutti intini akka wattaaddaraadha jetta biraati. Anammoo wattaaddara yoomiin ta'e amma akka qabsooti miteera. Ati waan akkasii dheetti barantini dabarinni bar kan wattaaddaraati. Nagaadha minaamineen kan dibiddibiitiin. Akkanan jee nama akkan jennere. Dibiddibiin akkas qofa takusaataruunis dibiddibiidha barmaa. Raachuu yee na dhaggeeffadhu. Laalamma gisee sinamsi dubbisan raachuu gisee sinjaan akkam nagaa fayyaadha jetta. Akkasumaan jedha. Nagaadha galata rabbi. Ati bari laal raachuu yee gisee sinjaan asii fiddee shulluq jettee. Maal jechuu? Kun amma gisee akkana walitti ilaalla waliin maach akkana ni bareeda ammaraan. Amma mee nama takka fidii seensi amma. Mukkaraadha. Mukkaraa fidee nama biraa fidee nama biraa nama haaraa fidee. Dubartii moo dhiira? Dubartii. Mukkorataa. Gisee ilaala amma sitti deebite raachuu qofan siin jaallamaa wal daldalsiisin. Oh, Mubeye, thank you. Tara sadiin si amala yoo sirrii jiran. Fidiga. Eessaan fidanii mana kaayeera moo dubartii? Jechuun akkana gasseen ni agarta. Nan dhabe. Fidiga yeroo jettu waanuma mana kaayee fakkeessita bara. Daadhiin lammanni hin dhabdu. Amma otoo yeroo akkuma fidinaan jettiin otoo hin fidee isaanuma si bira guutee jiran namni jechuudha. Injoo wallahi. Jettu mubee koo galatoomii haa dhoogu. Maakii of eeggadhu akkam.
Okay. Dhabdeemi? Ati gashi. Amma nama biraati, okay? Ani amma nama biraati. Raachuu. Wayii. Nama biraati biran. Akkam nama biraa. Fakkeenyaaf caaltuu bashaatuu warra jettu san keessaa isaan keessa nama tokko. Saniifuu amma si barsiisaan jira jechuudha. Si galee akka nama biratti ni yaadii giseen si yaamu jechuudha. Raachuu akkam nagaa? Isaan akkasitti raachuu jedhu jaalalaan hin jedhani bara. Isaan akkas jaalalaan raachuu jedhu. Hayyee raachuu. Akkas hin jedhanii isaanii. Akkam jaan? Raachee dhugaa isaan. Raachee. Abeet. Akkam? Nagaadha galata rabbi. Aarattuun namatu mu deemte fakkaata nama aggalaammatti reemma akkatti. Maalidha? Akkasii miti re'ati baramma? Nagaadha. Jechuun bare hoona. Koraan